Guyyaa har'aa tiraaktaroota qonnaa 589 magaalaa Shaashamanneetti qindaa'an qonnaan bultootaa fi waldaalee intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaaf kenname. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan sirna kana irratti argamuutiin akka jedhanitti namoota guyyaa har'aa magaalaa Shaashamanneetti argamuun tiraaktara argataniin dhamaatii fi dadhabbii hedduu keessa darbitanii hiyyummaan rakkoo dafqaan bira darbamu ta'uu agarsiistaniitu jechuun jajaniiru. Oromiyaan humni dinagdee guddaan kun Traktarra ammana baay'eetu yeroo dinagdee keessa galu dinagdeen Oromiyaa ta'an waggoottan ittaanan qonna Oromiyaa maal ta'u akka danda'u agarsiistu cimaadha. Kanaaf isinirraa waan lama argina jecha. Rakkoo nama onaa keessa turre injifatamuu akka danda'u, hiikamuu akka danda'u. Qonnaan bulaan keenya dadhabbii isaatiin, sangoota isaatiin hojjetee, qabeenya horatee, abbaa tiraaktaraa, abbaa kombaayineraa ta'ee miliyeenara ta'uu akka danda'u gochaan kan agarsiistan ta'uusaa. Lammataa immoo oomishaaf oomishtummaan egeree keenya sadarkaa olaanaa irra akka ga'u gochaa qabatamaadhaan agarsiisanii jirtu. Kanaaf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaas nin jechuun barbaada. Qonnaan bultoonni tiraaktara argatanis akka gammadan dubbachuun carraa argatan kanatti fayyadamuun oomisha isaanii dabaluufis qophii ta'uu dubbataniiru. Faayidaa guddaa nuu qaba jechuudha. Kun duraan sangaa looniitiin qotaa turre amma kun amma kana irraan bifa haaraan waan qonnuu fi kun kana caalaa ifillee fooyyessine naannoo keenyallee fooyyessine naannoo keenyallee ammayyaa goone kaane gara fuula duraatti cinnee itti fufuu dandeenya. Godini keenya godina Booranaati lafa qonna kaanii duri looniin qonna loon amnurra obbaanii ongeen bona fudhatte kanaaf makiina yookaan maashinoota biyyaa Shaashamannee irraa dhuf kireeffanne kanumaan hojjan kanirraa immoo laf guddoo qonne mootummaan illee argee namni laf jiru illee argee deemaa bakka mootummaan nama kan tattaafate hojii godhuuf hojii hojjetuuf caarraa inuuma deema makiina fudhadhaa qulfi fudhadhanii nuu kennan beese qusadhaa nuun jedhanii gaafas kan galluun ta'ee oomishis jalqaba haphinaan oomisha ture baay'inaan kan oomishinuu fi saffisaan kan oomishin ammas lafa hektaara bal'aa irratti oomishuu kan dandeenyuu fi tiraaktarri kan gaafa duratti isa oomisha ture san caalaa kan oomishinuu fi hektaara duraan oomisha sun hamma baay'eedhaan kan oomishin ta'uu kan abdii qabnuu fi haala kanaan kan oomishin ta'uu abdii qabnaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii qonna makaanaayizeeshiniin deeggarame babal'isuuf waggoottan dura warshaan qindeessaa maashinarii qonna magaalaa Shaashamanneetti jalqabame hojii qonna keenya ammayyeessuu fi oomishni qonnaa keenya akka dabaluuf shoora olaanaa taphachaa jiraachuudha kan isaan dubbatani. Hojiin qonnaa akka naannichatti hojjetamaa jiru yeroo yerootti fooyya'aa jiraachuus ibsuun qonnaan bulaa horsiisee bulaa fi jiraataan magaalaa hundumtuu bara 2016 karoora dhuunfaasaa baafachuun qabxii 3 irratti xiyyeeffachuu qabas jedhan. Barri 2016 karoora addaa qopheessinee jira. Hoggansi godinaa, hoggansi aanaa irratti maratee jira. Qonnaan bulaa keenya bira gahaa jira. Qonnaan bulaa keenya bira yeroo ga'u qonnaan bulaan keenya waan sadi karoorfachuu qaba. Tokkoon qonnaan bulaa horsiisee bulaan jiraatan magaalaa Oromiyaa keessa jiru waan sadi karoorfachuu qaba. Tokkoffaa maal akka oomishu, maal akka hojjetu karoorsuu qaba ifatti. Lammataa kan oomishe kan hojjete irraa immoo galii akkamii akka argatu, bu'aa akkamii akka argatu ifatti kaa'uu qaba. Maal akka argatu, maal akka oomishu, isarraa maal akka argatu lammaffaa ifatti kaa'uu qaba. Sadaffaa kan argate sanarraa immoo meeqa akka qusatu ifatti kaa'uu qaba. Meeqa qusata, oomisha barana argaturraa meeqa qusata, jireenya magaalatti hojjeturraa meeqa qusata ifatti kaa'uu qaba jechaadha. Kun jiraataa magaalaa qonnaan bulaan horsiisee bulaan Oromiyaa keessa jiru hundumtuu kana qalbii isaatti sammuu isaatti qabachuu danda'u ture jiraata jecha. Kanaan booda sabboonummaan Oromoo dinagdeedhaan malee hiyyummaa tiksuudhaan ta'uu hin qabu kan jedhan Obbo Shimallis tiraaktaroonni guyyaa har'aa raabsamanis hojiitti galuun isaanii oomishaaf oomishtummaan egeree keenyaa daran akka dabaluu gargaara waan ta'eef hunduu qooda isaa baachuu qabaa jedhan. Hiyyummaa yoo awwaalluu baanne rakkoo nama irratti nutti dhaadatuu fi irratti qabsaa jiru kun hundi gaaf tokko rakkoo nuti ta'a. Dafnee hiyyummaa awwaaluu qabna. Isa kanaaf immoo jabaattanii harka qabdan, qabeenya qabdan, carraa qabdanitti qixaan gargaaramuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa keessattuu murtee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed murteessaniin dinagdee naannoo keenyaa bu'uura irraa jijjiiruudhaaf, dinagdee biyya keenyaa bu'uura irraa jijjiiruudhaaf, qonnaan bulaa abbaa dinagdee gochuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa dhufe. Meeshaan asitti argitan kun dur taaksiidhaan gale.
isayyuu abbaa qabeenyaatiif liqiin kan kennamu. Amma kinoo qonnaan bulaadhaaf liqiin kennamaa jira. Amma kinoo tiraaktaroota kana hunda taaksii irraa bilisa isinii galchina. Kun lafa qabachuu qaba. Inisheetivoonni bocamanii sila ibsamaa turan hojiitti hiikamaa kan jiran bajeta kanaaf malu waan qopheessineef. Kanaafuu hiree kanatti fayyadamnee dafnee jijjiirama olaanaa fiduudhaaf hundi keenyayyuu harka ol qabannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Bara dhufu akka naannoo Oromiyaatti lafa hektaara miliyoona 2.5 irratti qamadii jallisiin misoomsuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuunis himameera.